Akkaataa barreeffama afaan Ingiliffaatiin Facebook irratti namoonni adda addaa poosti godhan ufuma isaatiin automaatikaalii gara afaan Oromootti Facebook keenya nu hiiku itti godhannuun isin barsiisa. Karaa salphaa ta'een aappii tokko osoo hin fayyadamin sitiingii Facebook keenyaa qofa sirreeffatuudhaan jechuudha. Barreeffama namni kamuu afaan adda addaatiin Facebook irratti poosti godhe dubbisuu yoo barbaanne ufuma isaatiin kan nu hiiku sitiingii tokkoon isin argisiisa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tokkoof yaale. Facebook irratti fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin biyyoonni adda addaa jechuudha waan tokko yeroo poosti godhan dubbisuuf ni rakkannaa jechuudha. Aappii tokko adda addaa barbaaduuf akkamitti akka hiikannu ni rakkannaa jechuudha namoonni baay'een. Kanaafuu jechuudha har'a isa saniif furmaata kan ta'uun isiniif qabadee dhufe jechuudha. Aappii tokko sun fayyadamin Facebook keenya automaatikal ufumaan gara afaan Oromootti nuuf hiikaa jechuudha hordoftoota kiyya osoo hin cinqamin jechuudha. Facebookuma keenya kana keessa ni seennaa jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan nu bana jechuudha Facebook keenya tuqaa sadeen kanarra deemna jechuudha salphumatti yeroo tokko irratti cuqaasne gar fuulduraa deemna jechuudha yeroo tuqaa sadeen sanarra cuqaasne Facebook keenya nuuf banaa jechuudha haala kanaan yeroo inni nuuf bane hordoftoota kiyya akka kanaan ol harkistanii jechuudha jala kanatti gadi buutanii hordoftoota kiyya kun akkuma argitan setting and privacy ka jedhu kanarratti yeroo tokko kilik gootan sana booda haala kanaan isin dhufa setting bakka jedhu kanarratti kilik gootan yeroo tokko hordoftoota kiyya sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya ol harkistu jechuudha bilbila keessa haala kanaan ol harkistanii hordoftoota kiyya gad deemtanii kun asirratti maal argattu language and reading ka jettu kana argattu jechuudha hordoftoota kiyya yeroo tokkoof irratti kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa kun akkuma argitan asirratti language ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu ni eegganna hamma inni nu banamu kun amma hordoftoota kiyya barbaadaa jira jechuudha ni eeggannaa jechuudha hanga inni select godhee nuuf baasuutti ni eeggannaa jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha afaan hundinuu akka keessa jiru jechuudha afaan addunyaa tokko keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya asirratti afaan isin barbaaduu qabdan afaan fakkeenyaaf barreeffama afaan Ingiliffaatiin Facebook irratti poosti ta'e ofii isaatiin kan itti hiikatu akka inni nu hiiku barbaannu afaan Oromooti waan ta'eef afaan Oromoo irratti deeffannaa jechuudha nu waan namni Ingiliffaan poosti godhe akka afaan Oromootti nu hiikatu barbaanna waan ta'eef akkeessa afaan Oromoo ni barbaaddu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan Amaariffillee ni jira Arabiffis ni jira kan barbaaddan isin afaan Oromooti amma afaan Oromoo irratti deebiseen isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan ol harkistu hordoftoota kiyya oluma harkistu afaan Oromoo ka jedhu ni barbaaddu kunoo dhiifama ol dabarseen jira kun hordoftoota kiyya amma kiyya afaan Oromoo haala kanaan irratti deebiseen jira amma afaan Oromoo irra jira akkuma argitan afaan Oromoo irra yeroo isin tuttan raayitii itti isiniif rukutaa jechuudha gar fuulduratti kun akkuma argitan jechuudha kanaafuu yeroo inni raayitii irratti isinii cuqaase yeroo isin irratti cuqaastan ufuma isaatiin raayitii itti isiniif godhaa jechuudha sana booda gad deebitan eega akkanatti raayitii irratti gootanii uf duuba gadi harkistu sana booda gubbaa kanatti deebitanii namoonni baay'een yeroo raayitii irratti cuqaasee baak godhee gara dugda duubatti irraa deebi'aa jechuudha isiniif hin hiikkattu jechuudha hordoftoota akkasitti seef irratti isiniif hin ta'u yeroo raayitii irratti gootan maal gootanii ol deebitanii gubbaa kanarratti seef bakka jettu tana irratti cuqaastu jechuudha afaan kana konfirmii achirratti godhuuf jechuudha eega amma kanatti seef irratti gootanii jechuudha nama akkuma argitan already seef irratti godheen jira hordoftoota kiyya sana booda kun hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa asirratti isin deebisa jechuudha amma bakka reefu jala kanatti afaan Ingiliffaatu jira jechuudha amma afaan Oromoo irratti deebi'ee jira jechuudha hordoftoota kiyya kun akkuma argitan amma afaan Oromoo irra jira jechuudha afaan barbaadan as jala kaayyatu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya isiniif galaa miti hordoftoota kiyya kanaafuu haala kanaan eega irratti deebifatanii hordoftoota kiyya keessa afaan barbaadantu jira asirratti ni deebifattu of duuba deebituu jechuudha amma mee fakkeenyaaf yeroo Facebook keenya keessa seennee waan namni kamiyyuu Ingiliffaan poosti godhe Facebook keenya ufuma isaatiin nuuf hiikaa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan hordoftoota kiyya afaan kamiyyuu jechuudha Facebook keessan irratti akka isiniif hiikatu godhatu ni dandeessu jechuudha afaan Ingiliffaatiin waan namni poosti godhe otoo translate godhuuf karaa fagoo hin deemin haala kanaan settingii kana duwwaa sirreeffatanii Facebook keessan irratti ufii isaatiin isiniif hiikaa deemaa jechuudha fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa tokko kan namni asirratti poosti godhe jechuudha ufuma isaatiin gama jalatti isiniif kaa jechuudha hordoftoota kiyya Facebook keessan haala kanaan sirreeffatu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kun kallattii sadiin darbaa waan jiruuf jechuudha gara Facebookaati warri nu hordofaa jirtan profaayiluma Facebookaa kana jala gadi seettanii kun asirratti watch now ka jedhu kana cuqaastanii jechuudha gara YouTube deemtanii waan barbaadan achiin baratuu fi akkasumas dhaggeeffatuu ni dandeessanii isiniin jedha viidiyoon bal'inaan jechuudha parsantaa 80 harki 80 YouTube irratti darbaa jira waan ta'eef jechuudha Facebook irraan kan dhaggeeffataa jirtan parsantaa 20 qofa argattanii guutuu isaa
achiin deemtanii argachuu ni dandeessa. Warri gara Facebookaatiin na hordoftan jechuudha. Otoo maqaa kiyya search godhuuf hin rakkatin jechuudha. Profaayiluma Facebook kana jala gadi seentanii kun akkuma argitan watch now ka jedhu kana jechuudha. Linkii YouTube kiyyaati asirra cuqaastanii gara fuulduraa dhuftanii YouTube irratti na hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota viidiyoon har'alleen kana fakkaata akka isiniif galuu fi akka warraa hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyya. Maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii hordoftoota kiyya chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Warreen hanga ammatti subscribe hin godhin hundi keessanuu subscribe gootanii maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notificationii tanarra kaa'uu hin dagatinaa. Warreen hanga ammatti baroomsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyoo barnoota baay'ee tos keessa jira keessa waan barbaadan sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota. Viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'uuf like tuquu hin dagatinaa hordoftoota kiyya. Akkasumas yaadaa fi komii qabdan bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Hiriyoota keessanillee share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe illee asumarratti raawwata. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.